Premier League England bara dorgommii 2025 kaleessa shaampiyoon dorgommichaa liigichaa eegalee jira injifannoodhaan kan eegale taphni kaleessa Liverpool galchii 4-2 Bournemouth injifatee hiikoo lama qaba jechuu dandeenya maaliif dhiyeenya kana darbe kana keessa jechuudha taphataa murteessaa garichaa Diago Jota balaa tasaa konkolaataatiin lubbuun isaa dhabee jira tapha kaleessaa deeggartoonni kilabichaa miira lama keessa taa'uudhaan kan hordofaatii jiranii gam tokkoon gareen isaanii injifateeti jira gama biraatiin ammoo taphataa murteessaa Diago Jota dhabanii gaddaa liqinfamaniiti taphicha daawwachaati kan turanii taphichi baay'ee bashannansiisaa ture jechuun ni danda'ama. Liverpool gool 2-0 dursaa ture gooliiwwan Hugo Ekitike fi Cody Gakpo daqiiqaa 37 irratti walitti aansanii galchaniin gool 2-0 dursaa boqonnaa bahanii boqonnaa deebiin Bournemouth gool 2 walitti aansee galcheen Semenyo daqiiqaa 64 fi 76 irratti goolii 2 qixa taanii sana booda gareen Arne Slot gooliiwwan Federico Chiesa daqiiqaa 88 irratti akkasuma Mohamed Salah daqiiqaa 94 irratti galchaniin galchii 4-2 kan injifate egaa kaleessa injifachuudhaan kan eegale Liverpool goolii 4 kilabichaa kan galche Mohamed Salah ammoo seenaa biraa dalagee jira taphataan ganna 33 lammiin Egypt Mohamed Salah seenaa Premier League England keessatti taphoota badiinsaa irratti gooliiwwan 10 galchuun taphataa jalqabaa Premier League England ta'uu danda'eeti jira Mohamed Salah egaa taphataan kun erga Roma irraa gara kilaba kanaatti dhufee yeroo dinqiidha dabarsaatii kan jiru taphatichi gaa sarara fuuldura taphattoota ciccimoo argaati jiru yookiin argine keessaa tokko ta'us danda'eeti jira taphataan kun egaa kana dura kilaboota kanneen akka Chelsea fi Fiorentina keessa taphateeti jira achitti garuu milkaa'uu hin dandeenye bara 2017 erga gara Liverpool makameeti Jurgen Kloppif galanni haa ga'uuti taphataan kun taphataa cimaa sarara fuuldura addunyaa kana ta'uu danda'eeti jira kaleessas goolii injifannoo goolii 4 garichaa erga galcheetti booda akkaataa Diago Jotaan celebration yookiin gammachuu isaatti ibsachuudhaan taphaticha yaadachuu danda'eeti jira akkuma yaadanu bara darbee jalqabbii liigichaatiin yoo Liverpool injifachuudhaan liigicha eegalu goolii kan galche Diago Jota tureegaa taphataa kana yaadachuu danda'aniiti jiru kaleessa goolii tokko kan galche Mohamed Salah goolii Premier League England galche 187 gateeti jira kun rikoordii Liverpool egaa akkuma Premier League England ittu ammoo taphataa afraffaa isa taasisa jechuudha rikoordii Andrew Colin qixxaatee jira taphoota 100 gooliiwwan 187 galchuudhaan Mohamed Salah jechuudha Premier League England Alan Shearer gooliiwwan 260 galchuudhaan kan dursu Harry Kane gooliiwwan 213 itti aana Wayne Mark Rooney gooliiwwan 208 sadarkaa sadaffaarratti argama Mohamed Salah 187 Andrew Cole goolii 187 qixa qabaachuudhaan egaa sadarkaa tokko amma furii kan qabatan egaa Mohamed Salah taphoota taanannis goolii kan galchoote rikoordiiwwan hedduu fooyyessuudhaaf carraa ni qabaata keessattuu gooliiwwan Harry Kane fi Wayne Mark Rooney fooyyessuudhaaf carraa ni qabaata taphoota Premier League bara kanarratti gomsa gaa'ii kan mul'isu jechuudha Mohamed Salah kaleessa sanas ta'e kana shaampiyoon dorgommichaa Liverpool goolii 4-2 Bournemouth injifachuudhaan milkiidhaan eegaleetii jira Premier League England kanaan har'a taphoonni hedduun ni taphatamu taphoota irraa keessa Newcastle Aston Villa waliin ni taphatu Newcastle United Alexander Isak maleedha kan taphatu taphataan kun ganna kana gara Liverpool ni deema jedhamee ture garee Eddie Howe waliin shaakalarra jiru tapharraa kanaan alas ta'eeti jira gareen taphataa kana xumura hin arganne taphataan kun maal ta'uu danda'a kan jedhu kan eegamuudha Aston Villaan taphaa har'a taphatu kana qindoomina gaarii akka hin qabnedha kan himamu Morkiin kilaboota kanneen gidduutti geggeeffamu kan eegamudha Fulham Brighton waliin har'uma taphatu Marco Silva jalatti bara dorgommii darbee gamsaa fooyyee mul'isee jira sanaan la Brighton Joao Pedro Chelseadhaaf gurgureetii jira iddoo isaa eenyuun hiriirsuu danda'a yookiin immoo Joao Pedro akkamitti cufuu danda'a kan jedhu kan eegamudha Morkiin kilaboota kanneen lamaan gidduutti geggeeffamus akkasuma xiyyeeffannoo argatee jira taphni biraa kan bara kana Premier Leaguetti guddate Sunderland fi West Ham gidduutti geggeeffamudha Sunderland osoo eegamin bara dorgommii darbee Championship irraa tapha dhaqaa galaatiin gara Premier Leaguetti guddachuu danda'eeti jira erga liigichaatti makamees taphattoota muuxannoo qaban muraasa garee kanatti makuu danda'eeti jira liigicha keessa turuudhaaf taphoota kanaan injifachuun dirqama kan itti ta'u gareen kun tapha West Ham United waliin qabuuf gomsa kan mul'isa kan jedhu kan eegamudha Premier League England kanaan har'a Manchester City Wolves waliin ni taphata Manchester City ganna kana taphattoota jajjabootaan hedduu mallatteessifateeti jira waanjaa kilaboota addunyaa irrattis
garee kan hammatee argineeti jira garuu garichi hagas mara hin qindoofne ture garuu carraa sanatti fayyadamuudhaan taphattoota garichaa hammatee wal simsiisuudhaaf yaalanii turanii Pep Guardiola Premier League England bara kanaatiin maal mul'isuu danda'u kan jedhu taphawwan isaatiin Wolves waliin taphataniin kan arginu ni ta'a Premier League England kanaan taphni murteessaan boru ni taphatama Manchester United Arsenal waliin ni taphatu tapha haalaan eegamuudha dorgommii Premier League egaa tapha kanaan eegaluun isaa miidhagina liigichaa akka dabaluudha kan eegamu taphattoota haaraa Manchester United mallatteessan Bryan Mbeumo akkasumas Cunha fi Sheshko dabalatee gama Arsenalis Gyökeres fajiru Zubimendin egaa taphattoota Arsenal ganna kana mallatteeffate ciccimoo jennee kaasuu dandeenyudha keessattuu sarara fuuldura club Arsenal Gyökeres qabaachuun isaa bara kana Premier League Englandin waggoottan sadan dabarsine keessa haaloo sana ba'uudhaaf kan sadarkaa lammaffaadhaan xumuraan akka gargaaru Leensan kilabichaa Arteetaanis kanuma kan dubbatanii waggoottan sadan dabarsine Premier League Englandin edama qabxii walii galaatiin gareen qixa kenna qabxii walii qabate hin jiru kana jechuun ni dandeenya kenna mul'isa bara kanallee shaampiyoonii ta'uudhaaf wanti nu daangessu hin jiru jedheeti jira Arteetaan egaa hanqinoota qabnu yookiin iddoo hanqina qabnu irratti taphattoota mallatteeffanneeti jira waan jedhus kaaseeti jira Arteetaan Manchester United gama biraatiin gaa taphattoota hedduu mallatteeffateeti jira keessattuu jijjiirawwan torbee darbee keessa kan maqaa guddaa qabu ture kan Sheshkooti gaa Sheshkoon osoo hin eegamin gara Manchester United makamuunsa Manchester United liigichaan waan addaa mul'isuu danda'a kan jedhu akkasuma ni eegama taphni kilaboota kanneen lamaan gidduutti geggeeffamu Premier League Englandin tapha si'oominaan eegamuudha La Liga Spain bara 2025-26 kaleessa eegalu Giro Andre fi deeggartoota fuulduratti Rayo Vallecanoodhaan kan mo'ame Villarreal gool 2-0dhaan Real Ovedon injifateeti jira Real Ovedon kilaba waggaa 24tiin booda gara La Liga Spainitti deebi'eedha kaleessa tapha jalqabaa isaa kan La Liga mo'amuudhaan kan eegale liigichi har'asitti fuudhan taphoota sadiin keessummeessa Barcelona Mallorca Alaves Valencia Real Sociedad waliin ni taphatu jechuudha bara darbe shaampiyoonii liigichaa kan ta'e Barcelona bara kana taphattoota murteessoo qabuu fi haaraa dabalatee shaampiyoonummaa isaa itti fufsiisaa fi kan eegamu keessattuu taphattoota garee kanatti makaman keessaa Rashford isa tokkodha taphataan kun Manchester United keessaa dibame kilaba kana keessatti ergisaan mallatteesseeti jira gomsi inni mul'isu ni eegama kilabichi bara kana waancaa 29ffaa liigichaa argatee garaagarummaa baay'ina morkataa isaanii kan Real Madrid waliin qaban gara torbaatti dhibbisuudhaaf tilmaama olaanaa argateeti jira Madridis garee salphaa miti garuu gareen Hansi Flick La Ligaadhaan bara darbe shaampiyoonii ta'uu isaatiin wal qabate taphattoonni garee kana keessa jiran hedduun isaanii garicha keessa turuu isaatiin wal qabate gareen kun tilmaama shaampiyoonummaa irra deebiidhaan akka argatu taasisee jira odeeffannoon gaggabaaboo sin biraan ga'uudhaaf Leeds United Dominic Calvert-Lewin mallatteeffateeti jira bara kana gara Premier Leagueetti kan guddate Leeds United taphataa sarara fuuldura jijjiirraa bilisaatiin kan mallatteeffate lammiin England taphataan umrii 28 Calvert-Lewin kontiraata waggaa 3tiin kilaba kanaaf mallatteessuu danda'ee jira Calvert-Lewin Premier League England keessatti jechuudha taphoota 139 gooliiwwan 57 Everton turtiisa waggaa 9tiin galchuu dandeetti jira Leeds United erga gara Premier Leagueetti deebi'ee taphataa 8ffaa ganna kana kilabichaaf mallatteessee ta'uusaas beeksiseeti kan jiru RB Leipzig taphataa sarara fuulduraa Romulo bakka bu'aa Sheshko taasisuudhaan mallatteeffateeti jira RB Leipzig egaa kaleessa akka foomseetti taphataa lammii Biraazil Romulo jedhamu kilaba Turkii Wolfsburg jedhamu irraa mallatteessuu isaati kan foomsee taphataa sarara fuulduraa garichaa Benjamin Sheshko Manchester United dabarsee kan kenne RB Leipzig iddoo isaa taphataa ganna 23 kana mallatteessee jira taphataa kanaaf euro miliyoona 25 akka baasee foomsee jira kontiraata waggaa 5 hamma bara 2030tti isa tursiisu akka mallatteesseedha kan ibsame Sheshkoon akkuma yaadanugaa naannoo euro miliyoona 85tiin gara Manchester United kan imale Romuloon bara darbe taphoota Super League Turkii 29 irratti gooliiwwan 13 galchuudhaan kubbaawwan goolii ta'an 9 mijjeessee kennuu danda'ee jira RB Leipzig bara dorgommii darbe sadarkaa 7ffaadhaan kan xumure bara kana sadarkaa fooyyessee xumuruudhaaf akka morkatuudha Leensaa haaraas kan qacare Ole Werner Leensaa jedhamu kilabichi taphattoota dargaggeeyyii hedduu mallatteeffateeti jira torbee darbe sarara bitaa irratti John Bakayoko akkasuma taphata sarara gidduu kan ta'e Arthur Weerman mallatteeffachuun isaanii yaadatama kaleessa immoo taphataa iddoo Sheshko bu'u
Muuloo jedhamu taphataa teeknikaan cimaa ta'ee fi kennaa olaanaa qabu jedhamee leellifamaatii jiru lammii Biraazil mallatteessuu isaati kan beeksise. Gama biraatiin hidhannoon San Heung-min baay'inaan gurguramuudhaan riikoordii haaraa akka galmeessaa jirudha kan ibsame. Turtii waggoota 10 booda kilaba London kaaba London Tottenham gadhiisee gara kilaba Major League Soccer kan imalee San Heung-min illee Galaxiidhaaf erga mallatteessee booda taphataan kun egaa akkaan jaallatamaatti deeggartoota kilabichaatiin kan leellifamaatii jiru akka gabaasaatti yoo ta'e gurgurtaan hidhannoo taphataa kana kan San Heung-min jechuudha. Gurgurtaawwan hidhannoo Lionel Messi fi akkasuma taphattoota kubbaa kaachoo Amerikaa kanneen akka Stephen Curry fi LeBron James caaluudhaan gabaa irratti akkaan gurguramaa akka jirudha kan ibsame. Egaa hidhannoon taphataa kana riikoordii ta'uu akka danda'udha kan himamaatii jiru. San taphataa jaallatamaa liigichaa akka ta'us eegamaati kan jiru.